الرئيس في سمي لانجير في استفكات مورا كلينيكا كيسن توري سرتيتي هاتي وراك أتي بلا تكوتش نسون كبي أسقو في رد بمناشي بورف دكتور أبو الراشد كم نما قدسي ساسي كان برات موجع ساني سزل كبات نكانو كالتيتكا جنونسون شوان رتريفت إنه نركي سمالي موجع سمال فكات ورقتني ماري كستا نمبر قال تيرفتكا ganamai roge se garu ni karan sa garu mo fura fitu maal ma hatman soodan akkas reporti baat sadi akkan qopheessuuf irra caalaan waan ishee waan ulaalattu keessumaa sadeen keenya sanyii maal inni kan sadee keenya qofa laalumo islamaan gara klinika busaatti jijjiiramtan jirtu klinikichi hangammaatti ogeessa gaanga kanaaf egaa islamaan atattamaan akka achi geessanii reportii gootan jedhameera gubbaa egaan buusaan daawwaleen rakkoo furataa malee warri keessi barsiisanii asiin sigaaniiru kana booda warra keetti deebita waan itti bartu sitti fakkaata natu buusaa dhaqee busaan siduu akka kan inni baranne kan inni waadaa seenne uummata keenya tajaajiluu fi meessatti taanaan waadicha naaf si qofa laalaayi warri magaalaa keessa bashannanoo kunis magaalaa taatee si gadi dhimatti warra kaan ilaalin hanga dandeettii keenyaa gumaachuu qabna haqqaatoo guddatu hubadhuu laal immoo yeroo gummaa kana qabannee magaalaa keessa dachaaniitiin obboleewwan keenya taabileetii busaa dhabanii du'an daa'imman kunuunsa yaalaa dhabanii akka baala harca'an haadhotii yaadaan qabiilaan isanii na dhiisurraa Rabirraa kan maal jettee dhufte garuu maal jechuun qaba sanyii isiniin adda ba'uun hedduu natti ulfaateeyyuu kun immoo hojii si maal si dhibe Ameerikaa dhaquu fettee koomee fira quphantaa nuti garuu asii gadi gamma hojiitti dhiibamna. caaltoo hojii farkaan qabdu taanaan mee buna naa daffise. caaltuu maal taate har'amaa yaannis bada akkas lakki yaaduma maal warra kee yaaddamu warra kee lubbuudhaan jiruu garuu haati koo ijoollummaatti da'umsa irratti na jalaa duute abbaan koo immoo haadha manaan biraa fuudhee ganda qotee bulaalee man jedhamu keessa jiraata anis achumatti isaan birattan guddadhe maal biraa deemtere anaa barachaa jiru barumsa koo irraa na dhorkan seerumsiisna malee jedhanii abbaa manaaf na kennuuf jennaan ani immoo baqadhee magaalatti dhufe kanaan booda'u jaartii warri simbira na fidan sun mana isaaniitti na fudhatanii galan rabbi biyyoo isaanitti haa salphisu malee hanga meeqatti baratte garuu hanga kutaa 4tti barumsa keetti fufuu qabda har'a boroo osoo hin jenna anu baruu mana barumsaa deemsi galmeessiisa akkasin waan gaarii naaf yaaddan waaqayyo waan gaarii isiniif haa yaadu gammachuu bara baraa carraan darbine isiniif haa kennu galatoomii caaltu isinii kan na dhiisi jennaan deddeemi afaantu na bareema ijoolleen kun hin turaneemi sanyii rabbirraatti mufatin inni maal godhe anaan kanatti dhagaamu gaachachuu isaa jalaa fagaachuuf adabbiif gorsa isaa dhiyeenyatti dhabuudha kanaaf obboleessa gaarii akkas mufachisa osoo garaagara fagaachuu kan jiru dhabeecha maaliif achitti marmu kamittiin yaaddaa sanyii hojiidhaan meenuu aga rabbirraan isa waliin kana booda of eegisanii anas mufachiisaa alta ka'ee mangalla
Raasa. Ijoollee gaa ishii kolleejjii narsootatti waliin dabarsin ishii bishaataaf dheedhi waliin nyaata jaalala obbolummaan waliif qabu akka fageenyaan hin daangoomne shakkiin qabu. Rabirraa kana keessa waa jirtii garuu Sanyii kanas keessa jiru jaalala kee qofaadha. Kan immoo asitti huna barbaachisu miti. Ijoollee gaa adda adda ba'uun ni ulfaatti. Yoo qaama addaaf fagaannellee yaada wal bira jira. Wal jabeessa. Tole Rabbirraa daawwitii jireenyaa isa waliin dabarsin yeroo hundumaa yaadadha. Atis jabaa. yaadachuu qofa osoo hin ta'in ganamaaf galgala yeroo hundumaatti nuuf ilaala. Hey! Goota dirree waraanaatti duulu fakkaattu.